guys, mana murtii bakka maal qabdee deema waan dhugaa topiika dhugaa jechuun kan cubbuu nama nan keenye kan kijiban taane kan dhugaa jechuun yoon dhageeffate kabajamoo kiyya gurraacha bareedaa Hamza Sheikh Jabir yaamin rasuula keetii sallallahu alaihi wasallam yaamin sallahu keetiitiin maqaa kee kabajamaadhaan bakka jirtutti haasa'u mi'aawaadhaa fi kabajaa'if keessaa qabuun an obboleessi kee Kadir siifachi dhaama. Dhaamsa kana maqaa abbaa kee kabajamaa jaarraa abbaa gadaatiin elemoo qilxootiin yaayaa alii sireetiin haaji bushraa damiin anniyyaatiin wadaa galmoo hormoosootiin bakar waareetiin yaatanii aliitiin sii dhaama. Akkasumatti maqaa ulamaa'ii biyyateetii kabajamtuudhaa fi daa'ii biyyateetii kabajamtuudhaaniin sii dhaama. Akkasumatti hawaasa Oromoo kabajamaadhaaniin sii dhaama. Kabajamoo Hamzaa Sheikh Jabir arraan tana saba kana walitti qabuudhaan isaan fayyisuudha malee madaa sabni kun madaa irratti ummanni kun madaa irratti mixmixa firfirsuun cubbuu oliiti. Duuba ituu murawwaa bareentoo Oromoo wallahi ituu murawwaa bareentoo Oromoo Hamzaa keenya abbaa keenya tiruudha. Afran qalloo ajjeesuuf anniyyicha ajjeesuudhaaf wallahi wabillahi alkariim waraanan jaarranne ituu murawwaa bareentoo khaleessaas abbaa waraana guddaa ture. Arras waraana saloowwaniin eeggata malee ituu murawwaa bareentoo Oromoo obboleeyyan isaa ajjeesuudhaaf qawwee ni danne loowwan isaa eeggachuuf biyya isaa eeggachuuf qawwee hidhate malee qawween isaa ta'u obboleessa jeeftoo osoo hin taane tandiina Oromootiin Oromoo irraa eedubo. Qawween murawwaa bareentoo hidhate qawwee wallaalummaa osoo hin ta'in qawwee beekumsaati. Hamzaa qawween anniichi umbanna bareentoo abbaan kiyya hidhate kaleessaas abbaa waraana guddaati. Arras abbaa waraana guddaati. Qawwee qabsoo uummata Oromootii fi loowwan isaa eeggachuudhaaf qawwee beekumsaa hidhate malee qawwee ittiin qalloo ajjeesuu yookaan murawwa ajjeesuu yookaan xummuugaa bareentoo yookaan karrayyuu bareentoo ajjeesuuf hidhatee miti yookaan macca boorantichaa ajjeesuuf hidhatee miti. Murawwaa bareentootis qalloo bareentootis umbannaa bareentootis yakka wal ajjeesuutirraa walabaa fi dhiigarraa walabaa walis ajjeesanii hin beekan walis ajjeesuuf hin ta'an jaahilaa miti. Garuu gochi kun barreeffamni sun akka ijoolleen bakka yutti ableedhaan wal fixu taasisuudhaaf ergaa shayxaanaa waan ta'eef risaalaa shayxaanaa san Hamzaa gara risaalaa rasuulitti jijjiirte obboleeyyan kee jidduutti dhiifama maqaa kee kabajamaa jijjiite. Kanaaf obboleessi kee caffeeraan misiis Hamzaa obboleessa keeti kan humbantichi bareentoo Oromoo sii dhale yaami obboleessa keefitti leengata tokkummaa walta'ee tokkummaa argeetiin dhaabinaan jenne Hamzaa garaadhaa ani beekumsuma kee guddaa kana yoomumaan itti fayyadama Hamzaa. Beekumsuma kan kee kanarraa yoomiin fayyadama Hamzaa maaliif akkana nagoota nama bishaan gubbaa taa'ee bishaan deebatu. Beekumsa keetiin barbaada Hamzaa. An beekumsa kee saniin beeka malee wallaalummaa kana sirraan eegu. Kanaaf Hamzaa obboleeyyan kee kayituutis dhiifama gaafadha. Kan baha kan diyanarraa geessanii ilmaan bareentumaa kana sadeen bareentumaa kana waan na diiganiif qaamaa qalbiitiyya. Ifiifuu rabbi walitti naqabii jechuun jira tana gubbaa adda na facaasuun. Sabni Oromootis narratti isin hin dhiisu jechuudha. Yoon akkanaan du'e garuu sheenaa qabadhu. Akka isin nagootan kanaan. Dhiifama. Waan isaan narratti hojjetan dhala. An jaalalatiin yaama. Ummata faca'ee naa hojii walitti jaaraa jeetii yaama. Akkuma isin beektan kana ummata argee kana bifa hedduun itti duuluudhaan lafa isaan irraa ummata qabaataa hiyyoomsuudhaan qabsoo ummata Oromoo irratti biyyayyuu faffacaasan. Kanaaf ummanni Oromoo hundi garaan isaa mataadha. Ummata nan bakka jirraa walitti qabachuu jiru. Ummata direerra narraa faffacee shamarran irraa barachuu dadhabanii direerra faffacaan kana lammateen harkaa facaasa maal jechuudha. Mee saba Oromoo naa laalame. Mee dubbii xiyyeetan naa laalame. Arra shamarran Finfinnee keessatti dirree hundarratti narraa dhangalaanii dargaggoon beenziila dhuyiti. Haawwan akkasii ummata qabaataa akkas godhan jechuudha. Osoo ummataa kana obsee jiru kulaa sharrii natti banuun maayessu isin waan feetan gootan rabbiin kiyya isin wajjin jiru naa wajji jira. Tumsa caalee Allahuudhaan qabaan ummata kana irratti saba Oromoo hundaaf wanni na boochise tokko guddaan dhaggeeffadhaa ammas nin jaani kabajamaa Hamzaa Sheikh Jabir siitu kamalee na boochise tokko gochaati barreessite gochaati ilmaan bareentoo jidduutti barreessite
Amma siyote maqaa ummata kabajamaa afran qallootiin si gaafadha. Maqaa kabajamaa murawwa bareentootiin si gaafadha. Humbanna bareentootiin si gaafadha. Maqaa kabajamaa Allahu kariimiin si gaafadha. Ulamaayitiin si gaafadha. Oromoo diigurraa gaddaa baddu Hamzaa Sheikh Jaabir. Dhugaa diigurraa gaddaa baddu. Rasuula kabaji. Ummata kana kabaji. Dheengadda wanti ati barreessite ka onneeti jena tuqee nama raachuu keessa nagalchi. Yeroo hedduu Rabbii jecha dhiiseetiin jiran. Kabajamaa Hamzaa keenya. Kabajamaa siin jechuun jecha guddaadha. Rabbii kabaji. In kabaji yoo ettees kunoon kabaju jii faddinis kana dirreenis tanaati. Ummata Oromoo irratti as bahii jiime yoo isaan si dhiisan garta. Meeti dhaabbachuu baadhume. Ammas dhiisiiti yoo isaan si eebisuu baatan garta. Nama miti Rabbi. Qabaddaa ulamaa Rabbi mas. Dargaggoof shamarran qabaddaa. Dheengadda namni kun dhaddacha keessan inni isinirratti dhiyeessa. Wanni inni barreesse ituu murawwaa bareentootu afran qalloo balleessuudhaaf. Laal waan inni barreesse suuraa reefkaa godhee reefkaa bakka biratti du'e iddoo biratti du'e gosa Oromoo ituutu gosa Oromoo afran qalloo kana argee kana balleessuudhaaf. Suuraa reefkaa godhee Hamzaa Sheikh Jaabir laalga gosa afran qalloo balleessuudhaaf qawwee hidhachaa jiraa jedhe. Reefka kana hunda ijoollee wal ficcisiisaa jira, ijoollee ajjeesaa jira jee barreesse. Gosa anniyyaa humbanna bareentoo obboleessuma macca boorantichaa kana obboleessuma siikoo mandoo bareentichaa kana anniyyicha kanatu afran qalloo bareentoo kana ajjeesuuf obboleessas ofii ajjeesuuf qawwee hidhatee kunoo reefki isaan ajjeesan kanaa jee post godhe ummata bal'aa. Ituutu ilmaan afran qalloo fixuuf qawwee hidhatee hidhachiisaa jira walta'e kuuraa galanii. Walta'e inni kuuraa galan obboleessa kiyya nama fixuudhaaf kan jaaramee miti. Afran qallootu ituu fixuudhaaf walta'e jaarrate. Obboleessu afran qalloo ituu obboleessisaa fixuudhaaf walta'e jaarrate hin qabu. Anniyyichaatu afran qalloo fixuuf walta'e jaarrate. Maal jechuu haasawni kanaan tana fuudhanii mas reefka naman jirree hunda reefka biyya biraa fuudhanii poost naa godhan kaleessa tanaatu na boochise jechuudha. Akka maraatuutiin ta'e jechuudha. Yoo ijoolleen tana laallattee na harka wal fixxe billaa wal seente biyya hundarra facaatee jirti ijoolleen tun waan hin godhuun qabu. Aboo Rabbiin ummata kana narraa dhoorku kana. Ilmaan sadeen bareentumaa kana facaasuu jechuun onneeti jeena diigu jechuudha. Tanarra gartee na qaluu naa wayya kana kii godhanii na tokkochaa kan. Kanaaf Rabbiin obboleeyyan kiyya hundi keessan shamarran biyyatiyyaa babbareeddoon akkana fiiciltii bar kadiiroo kee jettii bar tun walaloo dubbiftii bar hawwanis tun nashiida jettii bar sheekkan hundi dargaggooniis hundi keessan akkasitti dhugaa rabbiitiif tumsuu keessaniif duniyaa fi akiratti illee rabbi isiniif tumsa. Rabbi isinii haa tumsu. Kan kiristaanaatis kan muslimaa hunda keessan rabbi isiniif haa tumsu. Kan kiristaanaa kan muslimaa kan waaqeffataa hundi isaanii shanyiin kiyya bakkuma takka tumsan. Kadiiroo keenya tuyxan jettii bar. Titi kishoon hundi viidiyoo raabdii bartattee isa dabaddi. Kun maali? Maaliif akkas ta'uu danda'e? Maaliif Kadiir hundi isaa ka'ee tumseef? Ummatan qoodu kan tokko siyaasaan hin qoodu Kadiir. Miskiina amma isaa beeku Kadiir jechuudha. Kun kaafaa'oo kun abaa'oo kun badhaadhinan ja'uun. Kun afran qalloo kun ituudha kun anniyyan jiru hunda obboleeyyanii beeka kun wallaggaa kun jimmaa kun arsiidha jeem inni arsii sifumatti beeka. Harargee sifumatti beeka Kadiir kun. Wallaggaa sifumatti beeka inni. Shawaa fi Salaalee sifumatti beeka nama biratti hin beekuu bar. Jimmaa sanuma ta'uu beekaa bar. Mee laalime miskiina amma isaa beeku. Namuun tumsaaf kaa miskiina amma isaa beeku laalime. Arsii sofuma ta'uu beeka Kadiir kun. Shawaa fi Salaalee sofuma isaa ta'uu beeka. Arsii fi Baalee sanuma ja'a Booranni sanuma ta'uudha beeka. Iluu abbaa Booraati sanuma ta'uu beeka. Walloo sanuma ta'uudha beeka. Kalas nama tokkolleen tuqu inni hunduma jaallata inni. Olaantumuma isaanii fedhanni. Uluma kheyrii banaaf uluma jaalalaa bana inni. Hoggaa ulaa kheyrii kana jalaa cufan ni booya inni. Ni aara inni. Hoggaa ummata kana duraa wal lolchiisan ni rakkata. Amala kana qabaadhuudha. Amala kana rasuultu nu dhaalchise. Jecha marataa jiru kana sila ilma sharmuuxaa naan jette ilma zinaa sila naan jette irra na wayyaa. Jecha kana waan rasuula kiyyaan jaameef waan hin feeneef. Waan dhukkubbii kiyya kabara baraati. Rasuula kiyyaan jaamuudhaaf hoggaa dhukkubsataadhaan. Takkaa fayyeen beeku. Jechi sun rasuulaan jaamuu irratti takkaa fayyeen beeku. Jecha san naan jettee onneetti jennatu itti waan ta'eef. Siifillee shanyii teetiif illee dhiifamuu godhu. Kanaan jees tokkolleen kasiree irraa galee hin jiru. Siimi ishee ni fedhe yoo dhufee jecha kana naan jedhe. Osoon Allahu kiyya ji'uuni.
Allah wachi mala kan jiru barbade gofla kan basu barbade mala kan barbade jawu barbade na rabbi sharra kun arkitemo na zina dal kun arkitemo na sharmutu ma sau na arkitemo orkada na rawla mai rabbi wana kana tan na ra bado kana na ra orkada sheka kan orkada na ra na mota kana oromo orkad na ra na mota kana danta sani tijashana ishamati hay akaret oson tay safo jaddo galanni khiya kana bo dhiira jechuun ta nama kabajju tan ofis kabajju tan yaada namaa kabajju yaada ofiitis kabajju tan gosa namaa kabajju tan gosa ofiitis kabajju tan gosa namaa jaalattu tan gosa ofiitis jaalattu dhiirti gosa ifii jaalattu gosa namaan jibbitu gosa ifii akka namni jibbuus hin gootu waan hin taane maqaa gosa fi bakka buutee dubbattee haasoytee dhara dhugaa gootee dhugaa soba gootee dhiira dhugaa jechuun tan yaada ammayyaawaa burqisiiftee yaadaan hunda mootee dhaddacha tokko jalatti obboleeyyan gootee nama waliin nyaachiftu dhiirti kanaa tan rabbiin faarse mallattoo rasuulamiin qaban sallallahu alaihi wasallamii qurrata leeynota nama caale jaaman dhiirti namaa fi nama jiddutti hamii baay'iftee jaalala rabbii jidduu balleessitee jibba habaqaaltu dhiira munaafiqa jaaman tan kiristaana waaqeffata muslimaan gargar dhoytu quraana rabbitti namanne lakum diinukum jecha juun baranne barachuudha qabdii dhiqa maaltu dhalatee tiiktoka gubbaa waliin nyaattan bo jolle laal hariifa tahaan isiniin jedhe badawa hin tahinaan isiniin jedhe hariifa tahuu jechuun nama sheexaanni hin shawwanne kan sheexaanni walin lolchiifne kan sheexaanni yeroo wal lolchiisuuf ka'e sallu alan nabii je'ee sallallahu alaihi wasallam jechuudhaan fitinaa sheexaanaatii fi diigumsa sheexaanaa inni isin obboleeyyan jiddutti gaggeessu moohate qofaa hariifa namaa jechuun yoo garuu badawa taatan sheexaanni tokkoo keetiin burree je'e tokkoo keetiin adiidha je'e kanaaf kan ofirraa beekuudha qabdan wanni wal isin nyaachisaa kun namoota kulfii sharrii harkaa qabani gosa isinitti banan wal nyaachuu gorsan dhaggeeffatan amala jajjabaatan dubbii dabsan dubbii sirriidhaa jallisan akka isin wal nyaattaniif amman kaleessaniin boo'insinii nan boo'e suni dhiiga jabaa tokko arkeetiin dhiiga dhangala'u arkeetiin boo'e dhiiga amma boodaas dhangala'u kan amma duraas dhangala'e argeetiin boo'e kan inni itti boo'e ilma namaa osoo hin taane rabbii annamatti hin boo'u rakkina kiyyaaf ammaas hin boo'u rakkinni namaa rakkina kan koote waan dursee na boochisuuf hin boo'aa maaliif hin boo'e barreeffama tokkotu ituun waraana jaaree ilmaan afran qalloo dhabamsiisuudhaaf anniyyi waraana jaaree ilmaan afran qalloo dhabamsiisuudhaaf waan qophaawaa jiruuf ilmaan afran qalloo ifeegaadhaa jechuudhaan poost godhame miidiyaa kana gubbatti namaan ani irraa neeyni irraa waliigalle madaa kiyya guddaan isa kana. An fedhiin tiyya guddoon hawaasa kiyya kafaca'e biyya tana keessatti naa walitti qabuudha ummata kiyya kafaca'e. Kana bar an rakkoon tiyya guddoon bar tanaa bar wanni barbaada deemu miidiyaa gubbaa isonni maraadhu bar bakka jittoonni barbaadata deemu kana malee bar waan biraatii miti bar wanni hidhamuufis wanni tumamuufis wanni narrafamuufis waan takka fedhii dhuunfaa tiyyaatii mi kana kan hin barbaadu sheekaas wanni hin jaaladhuuf isa kana irratti naa tumsuudha. Hawaasa kiyya isaa faca'e akkamittiin qabrii gasseen rabbiinu nan ajjeesin jeetiin umrii na kadhachuutti jira. Meeqaatu gartee faca'insa hawaasaa kana jaarmeensa isaaniitii fi jaalala isaanii osoo hawwuu qabritti gadu guurame. Anis akkamittiin du'a abbootiiti jedhabe obboleeyyan kiyya dhabe osoon jaarmee uummata kanaan arkin dafqa abbootiin tiyyatti dafqaan uummata kanaa irratti hin arkin rabbi kamiin ajjeessa osoon agarsiisin rabbi waan anzallamuka. Kanaaf tumsatti naa baasa xiqqaa guddaa uummata kana hawaasa kana siyaasaa meeqan irraa jaaran siikoo mandoo achi kaayan jimma achi kaaya wallagga achi kaaya hararge achi kaayan hawaasni kiyya akka mataa walitti qabatee hin guddanne narraa siyaasaadhaan bocolanii hawaasa duudaa garaa narraa walitti godhan akka isaan mataa walitti hin qaban akka isaan wal ciiceeffatan akka isaan waliin jamaa ta'anii hin saganne akka rabbii isaanii hin zakkarre hawaasa kana taasisan